Oromoo guutuu dhiifama, Oromoo gariiba, Oromoo harree saltu, Oromoo gadaboo, waan qashin ኢትዮጵያ በውሃ ሙላት ተጥለቀለቀች በል ኢትዮጵያ በውሃ ሙላት ነያደበ አርጎ ጀኬሚ ጉርባነ ያደማሌ ነርጎ Jira jirtu ijoollee Oromoo qaqqaali nageenyi koo badhaadhaa bakkuma jirtanitti shaashan baay'ee isinaa dhaqqabocharra kun chaanaalii Burqaa Entertainmentidha. Warreen chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan subscribe, like, share gochuun akka nu jajjabeessitan isiniin jechaarra viidiyoon amma argitan qabiyyee keenya sagantaa har'aa keessatti egaa isin bohaarsu akkasumas immoo rabarattoleen kanan qabadheen isiniif dhiyaadhedha. Eessumayyuu akka hin deemne nu faana turaan affeerraa kooti jalqaba irratti viidiyoon har'a torban kanaaf qabadheen isiniif dhiyaadheetti isin dabarsa. Video jalqabaa kana walumaan daawwannee haadee binuun immoo affeerraa kooti. Ture ani haga ammaa maraataa siin jenne anis arra booda maraataa sii baasee bakka addan baana deem bakka. Akka rabbiin si godhe buxaalee bakka. Ciao. No, ciao naani jedhi waan biratti harkaana qaba ciao naani jedhi. Ansi dhungochuu fedha ciao naani jedhi. Allahu akbar ummata kana dhiifama gaafatte taanaan ati arra siigalee ummata kana dhiifama gaafatte taanaan aannan qoree dhangalee kan dhugamee garaa namaa seene taate. Oromoo guutuu dhiifama, Oromoo gariiba, Oromoo harree saltu, Oromoo gadaboo, waan qashina kana dhiifama ni gaafadha. Harargee dhiifama hin gaafadha. Walii galla. Harargeen maal si goote? Harargeen asuma sirraa hullaaltu. Harargeeni nama Naqabame achumarratti naqabaati viidiyoo kana mee ilaallu achumarratti nu laala. Oromoo sinis farada waan kana farada laala. Namni maal jechuudha mee safuun qabu TikTok irratti maa inni akkana ta'uun kun beekumsaa miti. Kanaan namni beekamee hin jiru. Maal arraba safuu qaba Oromoon safuun eeggatanii. Maal ijoollee maanu arrabsiistu? Muslimni safuu qaba. Maal jechuudha kun? Safuu maa inni safuu namarra buusaa malee waan akkanaa maal jechuudha mee kun? Kanaaf waan akkanaa kana dhaaba. Viidiyoo kana keessa waa hedduu jira. An kana caalu abbaa abdii jaloo seentan taarikiidhuma argitu jechuudha. Waan ajaa'ibe waan nama qaanessuudha. Waan akkanaa ani argeen beeku. Mee walumaan haa daawwannu. Isa hafe kana viidiyoo sattaafe kana walumaan daawwannee adeebinu walumaan. argeedha. Tasi dubbachaa jirtu. Nuti dubbii namaa kan nuuf qabna. Garuu ummatuma Oromoo dhiifama gaafa dhume. Haye. Harargeen nuti lakkoofsa hin kaa'inu manni kaa'inu. Akkam jedhu. No. Jarri kaan jaahila waan takka hin beekani kararrallee yoo na argan dhagaan na ajjeesan. Ammoo harargeen miskiina akkasiin nattu hin beeka. Hin dhageessami? Harargee dhiifama hin gaafadhu. Du'ee na dhaban malee. Hararguman dhiifama hin gaafan. Uummata ishee dhimaa nyaate si arrabsa. Hargeetamtu si arrabse boo? Shamarran harargee isaa 24 nan arrabsitu. Nan arrabsitu isaa 24. Akkaan miira keessa seenee waa siin jawuuf anarratti akkana jettaa ani iruma siin hin jiru. Wallahi jecha takka siin hin jiru. Akkaan ani Rakkoon teessan ammallee dhageeffadhu. Rakkoon teessan ammallee kan dhiifama san hin gaafannee fi yakka gurguddaa qabdan isanii shamarran harargee jechuudha. Si himoo? dubbii dhiiraan si taasaa jira. Dubbii dhalatti hin deebinati. Dhiira taatee dubbii dhalaa keessa gad deebi'aa jirta. Gootawwan hayyoota dhiifama gaafadhu siin jean. Dhalaa maal? Egaa viidiyoo kanarraa deebinee jirra akkatti bohaartan abdiin qaba. Egaa safuusaas akkuma safuusaatti waan biraas immoo akka itti bohaartanii deebitan dhibbatti abdiin qaba. Thank you sinin jedha viidiyoo itti aanutti walumaan darbine jechuudha. ኢትዮጵያ በውሃ ሙላት ተጥለቀለቀች በል ኢትዮጵያ በውሃ ሙላት ተልጠቀጠቀች። ማማን አናዘዝናቸው ግን ምን ነው ባላናዘዝናቸው በል ኢማማን አናዘዝንላቸው ግን ምን ነው ባናነዝን። Egaa viidiyoo amma argitanii deebitan kanarratti afgaaffiidha. Afgaaffiin egaa dandeettii waa deebisuu akkasumas immoo dubbachuu qabaatanii deebistu. Afgaaffii kanattis akka bohaartanii deebitan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu walumaan daawwannee adeebinu ammas. nayasajaa boota keemi anayasamaale galchumi
Nayadaba argoja kemi gurbana yadamale nargumi koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona ya waya ke dalaya zaidin tattarare ya gara ke dalaya sagidin gar base koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona koya shunge me chim chim gona. Egaa Andu'aalamii fi Daangaa Atlaantaa irratti egaa konsertii ajaa'ibaatii kan hojjetame. Egaa aspaaltii irratti haala kanaan egaa fataa jechaarra egaa Daangaa sagalee ishiin beektu Andu'aalamiis akkasii viidiyoo achirraan argadheedha. Viidiyoo kanattis akka bohaartan abdiin qaba. Yookaan qaamni saalaa dhiiraa yookaan shomboqoon dhiiraa ganama ka'ee dhaabbata maaliif ka'eedha? Korata. Waan korru. Ka'ee dhaabbata. Egaa viidiyoon torban kanaaf jedheen isiniif qabadheen dhiyaadhe asumarratti xumurameera. Torban viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nama torbanii nunaa jedhu. Nagaatti isiniin jedha.